Rabbina badhaase jireenya mijataa yeroo dheeraan ture hafuura guutata namnu argaa kiyyaa ni nyaara isaa bobbota haala kiyya laalee garii na jeegata salphaata siin geenye isa maatti goota misgaana eeggaba ula alamaati geeta shukri isaan xiqqaata alhamdulillahi gamna rabbii keenya mootii jabaa guddaa namaaf baasu beenya asitti nun eegne jarri jara keenya utuu akka garii isaan rageenya ajaa'iba dubbiin kan qaaliqa keenya kan ol baasa garii gad buusa fageenya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاح جرتني وردتك يا جالة موهي كبجمو أكم جرتن فياكي سني على من نسانا ميسنا لقى في أموال فكاسين جانا برغوريد الحمد لله اسم برس بريدة كتي أبدين كابا إيجا تيانسونكم ورقا جرتن كان ميشانكم ميشا أوردري تأي فراش اللي كابا فراش اللي من طافي كان فراشي كمي فكبيته وندساتو فراش إساوج فراش ساوج سنتي كان أجرسي تتا isin agaruma video kanatti na waliin turuudhaan namoonni meeshaalee mana keessaa afata babbareedaa barbaadan simboo online shop irratti ni argattan. Kanaafuu yoo jettanii already godhachuu dandeettanii lakkoofsi kiyya duwwaa 921 duwwaa 673 kiloo jettan haala bareedaa ta'ee meeshaa mana keessaa meeshaa afata akkasumas aspeezaa garaagaraa uffata eegaa maal kana qofa hordoftoota kiyya majalisa illee namoonni barbaadan meeshaa farniichara illee namoonni barbaadan haala qulqullina ta'een isinii hojjetame kan gara maatii isinii ergamu ta'a jechuudha. Itti aansuun akkuma argaa jirtan kana minxaafiiwwan kuni lama afuriin jechuudha hundi isaaniitu isa guddaa ta'ee diizaayinii garaagaraatiin kuni kaagammaa argitan ordarii ka godhamee jiru garuu firaashii waan hin bahiniif tursiise jechuudha. Isinirraa badee jiran hin beekaa isin bumaa baddee hojjettan inshallah banne kun ni jira. Meeshaan diqqoo ayyaana irra bu'ee namni ayyaanaan ni seenu jechuudha. Haga amma haalaan namni seenee bakka waatti dalagsisnu kanatti xaalqa seenan jechuudha. Kanaaf warri ayyaana irra jiru baay'ee akka guyyaan hulirra dhedheerate sanuma sanii biiji ta'ee namoonni firaashii na biraa qabdan immoo eelee biddeenaatii fi istoofiin tunaan bahini isa akkuma amma isinitti himaa jiru kana sababa ayyaana sababeeffachuudhaan namni kallattiidhaan gara hojiitti haala ho'aa ta'een hin deebine sanumarraa kan ka'e waliin eegaa jira jechuudha. Namoonni firaashii na biraa qabatanii firaashni keessaniillee kaga'es jira kan hin geennes jira walumaa galatti sababa ayyaanaatiin wal qabatee bakka hojii eegaa namni tokko miti ka hojjetu jechuudha. Namni qacaranii hojjetu namoota sanniintu kallattiin gara hojii hin deebi'inii warroonni ayyaanaaf gara maatii galan kallattiidhaan gara hojiitti hin deebine sanumarraa kan ka'e meeshaan diqqoo turee jira jechuudha. Akka hubattan abdiin qaba egaa hordoftoota kiyya. Itti aansuun immoo baay'een keessan firaasha narraa ordarii godhataa jirtan firaasha majaliisa jechuudha yookaan firaasha boondidii amma fakkeenyaaf inni kun hojjetamee baheera jechuun ni danda'ama garuu hin dhufne malee minxaafii kana ta'u jechuudha. Maash godhee ajajee jira. Akkuma asitti argitan kana firaashii kana gizee ajajattan diizaayinii garaagaraati fi uffata garaagaraati. Uffanni yeroo jiru wajji yeroo isin maallaqa ergitan wajji ka jiru keessaa filattan jechuudha. Akka isin galu abdiin qaba. Diizaayiniin hundi tokko miti gatiin diizaayinii tokko miti jechuudha. Fakkeenyaaf diizaayinii tanaan dura ofii kiyya ani irsaas kalariif adiin dalagsifadhe tanuma jechuudha. Kiyya san laaltee obboleettiin tiyya gizee wayii kanan dalagsisiifi jira. Kaawwanni qabu habaaboo kanaa fi lummuttiin gatiin tokko miti akkasumas akkaatama diizaayinii isaatiin gatiin isaa wal tara jechuudha. Firaashaaf tiraas illee gizee jettan namoonni kophee ijoollee uffata ijoollee barbaadanillee karaa keessaatiin hiriiroo jechuu dandeettanii kopheen asitti argitan kun tanaan dura warra ordarii godhatanii obboleeyyan kee ijoollee isaaniitiif ordarii godhatanii jirtan jedhee yaada. Kanaafuu haala isaanii waggaa isaaniitii fi lakkoofsa isaanii onatti himtan haala bareedaa ta'ee meeshaa qulqullina qabu uffata babbareedaa biratti ni argattan akkasumas shiita babbareedaa shiita Dubaayii shaarbii wajjin obboleeyyan keessaniif haadha keessaniifis yoo barbaadan uffanni hawwatallee ni jira jechuudha. Ajajaan hin dhufa. Walumaa galatti ammaan tana minxaafii kana kamiif akka ajaje maashaallah hedduu bareedaa hedduu akka namatti tolaalluun isallee minxaafii siilibarii gizee baay'ee viidiyoo kee irratti argitan sanuma jechuudha. Halluu garaagaraa malee inni kuni ka Turkiiti akkaataan biyyoota garaagaraatiin gatiin isallee tokko miti hordoftoota kiyoonni isinii galuu qabu. Akkasumas minxaafiiwwan kuni meetira 2-3 kan jedhamu jira 2-4 kan jedhamu jira tokko immoo 3 kan jedhamu jira. Namni baay'een hin hubatu jechuudha. Gatiin isaa sanirratti hundaa'ee ka dabalus ka qannasus sanirratti hundaa'e.
Oke, dizaayinii kanallee namoonni natti ergitan jirtanii. Dizaayin kun immoo hunda caalaa ni dabala. Dizaayiniin kun kan margaa jirtan kun geexiin irratti galtu kun yookaan miidhagsuuf ka gamana irra galchan sun addasiitti dhufti. Eegas addasiitti fuudhanii irratti kan galchanidha. Kanaafuu ni dabala malee ni jira jechuudha. Namoonni keessan natti ergitan. Inshaallah yeroo dhiyootti immoo ofii kiyyaa akkasii dalagu abdiin qaba. Firaashii carqii tiraas carqii kanneen isin viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Kanaafuu ammaan tanaa firaasha kamiif akka tiraa minxaafii kam akka irratti galchee isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Gammaa warri ilaaltan laayik sheer gochuu hin dagatina. Namoonni immoo ajajachuu barbaadan kara keessaatiin na dubbisa. Amma fakkeenyaaf firaashii kanaaf minxaafii kana godhe dhiqqoo isiisan irra damaqqi jedha. Uffata firaashii irra dhiqqoo minxaafiin damaqqi jedha. Haa ta'uuti immoo dirqama haala tokkoon hin argamu koo hojii deemuu koo dhiyaatu jechuudha. Isa kana tokko isa kanaafillee duuqaasan godhe kun maashaallah sirriitti haala bareedaa ta'een walirraa maachika ta'uudha. Tiraas carqiiwwan kun sufraa qabaa. Rakabooti illee jira. Viidiyoo yeroo itti aanu isinii godha. Gizee meeshaan hundi bahee qophaa'e kun agartanii maashaallah hedduu bareeda. Uffata isaa hojii gadeemu minxaafii kana godheefii jira. Baay'een keessan immootu kan uffanni isiniin bahin obsaan eeggadha. Isiniin jaa hordoftoota kiyyaa achumarraan illee osoo natti hin tolin gara manaa osoo hin fe'in Adaamaa keessa jiru. Fakkeenyaaf amma bakka itti hojjetamu sanii gara manaa fe'urra achumarraan ka erga illee jira osoo viidiyoon godhin jechuudha. Kanaafi baay'een keessan dubarbachuuf kastaamaroonni kiyya baay'een keessan itayyaa asallaa dheeraa baay'inaan isa kanaaf immoo kam akka godhee ammallee haga dhumatti ilaalaa minxaafii namoonni ajajachuu barbaadan suuraa ammaan tana diizaayinii barbaadan iskiriinshatii godhaa asirraa natti erga suuraa keessan nan gaafatina kunoo asirratti isinii gadhiisaa jira waan ta'eef viidiyoo gadhumaa laaltanii ka isinitti tolu iskiriinshatii gootanii ergachuu dandeettanii jechuudha. Isa kanaaf immoo kajalaa kana godhe kajalaa kana ni argitan jedhee yaada bifa kireemii sirrittillee kireemii miti gara bunni illee siqaa kunoo minxaafiin ka duuqaa sanii fi kunillee tokkuma jechuudha. Honni isaatti halluu isaatti garaagarummaa qaba malee isa kanaaf kunoo asuma keessaa filadheetiin jechuudha. Hordoftoota kiyyaa akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Namoonni diizaayinii tiraas carqii na gaafattan kaagammaa gadhiisi kanarraa iskiriinshatii gootanii natti erguu dandeettan isin jaa. Namoonni mootuu meeshaalee mana keessaa hin dhiistinaan jettan akkuma amma isiniin jedhe isaanii dhiqqoo biisii ta'e ayyaana wajjin meeshaaleen sirriitti hin seenne warri meeshaa na biraa qabdan meeshaa walakkaa fa'aa bitee walakkaa ka eegaa jiru jira. Warri birrii na biraa qabdan egaa akkasitti hubadhaa malee ani hojii hin dhiisne inshaallah daranuu ka duraanii caala jabaadheetti fufaa jira. Isin viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon kiyya kaarraa kanumaan xumurameetiin jira. Hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin angolitti deebinutti guyyaa gaarii oolmaa bareedaa keessa na oolaa isin jecha viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Namoonni waa barbaadan lakkoofsa kiyya asirraa fudhatanii kara keessaatiin waasaap irra na dubbisaa. Immoo osoo hin taane waasaappii isin jaa ulfaadhaa galatooma hundi keessanuu warri laayik gootan sheer gootan warri waan irraa bitattanis hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma horaa bula. Guyyaa bareedaa guyyaa keerii keessa na oolaa isin jaaladhaa isin kabajaa. Ammallee irra deebiidhaan warri sabskiraayibii goone sabskiraayibii godhaa laayikii gochuu hin dagatinaa. Nagaan na oolaa.